waraanni kaab Itoophiyaa bifqindaa ta'e nammallee jabaateet fufe jira. Dooti namootaaf kisaaraa waraan kana gan jechuun hin ulfaatu. Waraan murni lamaanii jechuun PPF TPLF kan keessatti hirmaachuun uummata gamlachuutuuf dirqamtaate jirti. Booji'amtooti waraanaallee muummeen qabdu. Haleella loltooti Shaabiyaa karaa kaaba Tigraay gulaan dheedak gaanta aafishuumiif dir'aa Tigraat farrabbanan jedhaniin namoota nagaa lakkoofsaan 5 ta'an jeefamuuf 14 immoo miidhamu midiyaaleen naannicha gabaas. Haasaw raadiyoon bilbila kabbooti duula waraan Tigraay jidduu godhamte jirti arganne dhageenne jirta jette gaareen Asmaraaf Finfinnee jeneraaloti waraan wayyaanee loltooti isaanii qalol irra dheetarra shana jir jechuun odees. Gamtaan Isaayyaasiif Abiy Ahmed kan kajedhuuti malee haasawii jedhan kun dhugaaf dhartaachuusa OMN waan qulqulleeffatu tokkolleen qaba. Khallatti gargaraatiin loltooti Itoophiyaa Amaaraaf Eertiraa namarsan kajedhu mootummaa naannoo Tigraay xaalayaa qaamolee gargaraati barreessuu watwaatu irratti argama. Isaan keessa xaalayaa irra hoote dhaabbat biyyoota gamtoomanii Antonio Guterresiif barreeffame ilaal. Your Excellence Mr. Antonio Guterres huno marsalammeessoof torbaan dhuu keessatti xaalayaa birasiif barreessu waraanni Itoophiyaatiif Eertiraa bifqindaawa ta'een weerara jiraachuusaatiin gochi duguug sanyii ka'is armaan dura cufirramaa Tigraay keessatti ilaaluuf jira. Yaaliin sochi nageenya ta godhamaa turtilleen hin milkoomne imalii qarqaarsi namooma danqamuun guutuma guutuu dhaabate jira. Loltoota Shaabiyaa tan ariifadhaan nurra baasa. Waraanni kanurra dhaabbate qarqaarsi namooma bana godhamuuti. Mariin araara sirri taatelleen akkum kan karoorfamte nagaan kabuu jechuun gaafachuu irratti argama. Yeroo dheertuuf Abiy Ahmed Ali mootummaa abbarree kadhal namaatiif naatoon qabni jechuun kaqeequ xiinxalaan siyaasa Ameerikaa Mikaayil Ruubiin immoo Ameerikaan dhumnittis Tigraay qarqaaru qabdi jechuun ifa waamichi dhiyee. Finaalee Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti haleellaan garee finxaalee Amaaraan uummata Oromoo nagaan qeessaa jiraatu irratti raawwatamu guyyaadhaa gara guyyaatti cufuun lubbuun lammiilee dhibbootaan lakkaa'amanii darbaa jira. Haleellaan tibbana aanaalee Amuruu, Kiiramuu, Horroo Bulluqii fi Jaardagaa Jaarteetti raawwatamuun dhagahame kun kaleessaa immoo gara godina Wallagga Bahaa aanaa guutoo giddaa magaalaa Ukkeetti babal'achuu jiraattota irraa odeeffanneerra. Kaleessa naannoo isaa 12tti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa garas buufatee jiru gidduutti lola jabaatu geggeeffamaa ture jedhu jiraataan magaalaa Ukkee OMN dubbise. Lola kanaan booda waraanni bilisummaa Oromoo magaalicha gadi lakkisee bahu himuun waboon magaalicha gadi lakkisee bahu hordofee ammoo humni finxaalee Amaaraa aanaadhuma guutoo giddaa bakka Maddangajoo Guyyoo jedhamtu keessatti wal ijaaran magaalaa Ukkee weeraruun yoo xiqqaate lubbuu namoota 20 dabarsaniiru jedhu. Guyyaa kana saamtooti 12 irratti dhukaasa guddaa tokkotu dhukaasii kun dhukaasii kun waraana bilisummaa galee waraana koora bittinneessaan jifachuun waraana meeshaarraa hiikkisiisanii naamna fudhatanii deemanii amaan booda eeggasaan ba'anii booddee amaarri warri hidhatan immoo dhufanii uummata nagaa irratti dhukaasanii nama Obsaa jedhamu Obsaa Dilaa Hundafaa kan jedhamu rasaasaan rukutanii kana malees nama kan biraa mana keessatti qalamee mana Salamoon kan jedhamu keessatti jiraataan tokko mormisaa irraa kuttee mana sanatti abidda qabsiiste nama Haroo Folaa jedhamuu fi Magarsaa jedhamus akkanuma miila rukutamee Kaffaadoo kan jedhamu Kaffaadoo akkuma miilli rukutamee kana malees nami Girmaa jedhamu tokko akkanatti rukutamee kan maqaansaa hin beekamne lubbuun nama 20 olii lubbuun isaanii ba'ee jira yeroo kanatti awwaalcha deemuu jechuudha. Battala garasitti bilbilutti isaan haleellaa kanaan ajjeefaman awwaaluuf qophiitti jiraachuu kan himan jiraattonni magaalaa Ukkee lammiileen haleellaa kanaan ajjeefaman hunduu namoota nagaan qe'ee isaanii jiraatan akka ta'an himu. Haleellaa kanaan lubbuu namaa darbeen alattis qabeenya guddaan saamamuu fi manca'uu ibsaniiru. Guyyaa kaleessaa suuqii kan nam tokko suuqiin Oromoo tokko hin hafne mana Biraanuu Caalaa kan jedhamu bakka dhugaatii fi suuqiin shaqaxaa itti nagadamu akka ajaa'ibaatti cabsanii mana moobaayilaa barsiisaa Sagan jedhamu hundumaa saamanii qodaa tokko otoo nambisin caccabsanii saamanii sokkan. Naannooma sanatti gurmaa'anii jiraatu akkanumaan bakka Maddangajoo Guyyoo jedhamtu tokkotti walitti qabamanii achi jiraatu achirraatii dhufanii uummata irratti dhukaasanii. Kana dura naannoo Horraa Laltuufaa bakka jedhamutti ganda Keenaaf jedhamutti akkuma kana ba'anii
akkana dhukaasanii wanna tokko balaa kana geessaa turan. Gareen finxaaliyyaa Amaaraa aanicha keessatti ol ijaaree socho'u kun kanaan duras yeroo garaagaraatti uummata nagaa irratti haleellaa raawwataa turuu kan ibsan jiraattonni magaalaa Ukkee qaamni mootummaa garee shoror keessaa seeraan ala hidhatee socho'uun gaagaama cimaa hawaasa nagaa irraan dhaqqabsiisaa jiru kana maaliif callisaan ilaaluu akka filate gaaffii nutti ta'eeraa jiru. Erga haleellaan kun raawwatameen booda humnoonni mootummaa gara magaalaa Ukkeetti seenuu hordofee hanga tokko haalli tasgabbii qabu waan uumame fakkaatus ammallee yaaddoo nageenyaa guddaa jala jirraa jedhu jiraattonni. Magaalaan Ukkee gareen finxaaliyyaa Amaaraa keessatti haleellaa raawwachuun himamu kun Naqamtee irraa fageenya kiiloomeetira 20 gadi irratti argamti. Guyyoota afurii as godina Horroo Guduruu Wallaggaa bakkeewwan xiyyeeffannaa finxaaliyyaa Amaaraa jala jiran hundarraa neetworkiin bilbila harkaa fi bilbila shiboo citee jira. Gochi kun hawaasi fagoo fi dhiyoo akka quba waliin qabaanne rakkinaaf waliif hin dirmanne haleellaa dabalataafis akka saaxilamuuf waan karooraan uummata irratti raawwatamaa jirudha jedhu dhalattooti godinichaa. Dhalataan aanaa Amuruu haleellaa finxaaliyyaa Amaaraa kanneeniin torban dura abbaasaa dhabe tokko akka jedhetti sababa neetworkiin balleeffamee jiruuf nageenya maatii koo lubbuun hafanii hubachuu dadhabuu kooti hedduu yaaddee jira. Yaaddoo guddaa qaba uummanni keenya yaaddoo guyyaa qabachaan ta'een olitti yaaddoo guddaa qaba. Yaaddoon inni qabu inni tokkoffaa hawaasa isaa dhageessifachuuf ooltee bultee keessa jiru himachuuf illee neetworkii irraa keessa jira mootummaan. Neetworkii guddinaa guutuutti Horroo Guduruu Wallaggaan qabatee Jiggaan qabatee Kiisamuun qabatee guutummaa guutuutti neetworkiin neetworkiin kun kan inni badee guyyaa facaasaa Singaddaarraa jalqabee haga ammaatti neetworkiin maatii keenyas argachuu hin dandeenye saba keenya uummata keenya dubbisuu hin dandeenye. Inni kun rakkina biraa uumee jira uummata keenyatti saba keenyattis yaaddoo biraa uumee jira. Inni biraan immoo qaamni nageenyaa biyya sana yookaan immoo uummata sana baraare jedhee mootummaan ergellee nyaata yookaan immoo reeshina hin qabu of harkaa uummatatu harkaan daakee nyaachisaa jira. Kun waan seenaan addunyaa irratti hin jirredha. Uummanni keenyi ofiiyyuu waan nyaatu hin qabu nama nyaatu immoo dhala keenyadha. Kan keenya dhala keenyadha jechuudhaan afaan sarraa waraana mootummaa qaama mootummaa addaa Oromiyaa jedhamee jiruun sarraafis nageenya ko jedhee itti of kennee afaan sarraa kutee nyaachisa biraani. Aanaalee Amuruu, Jaardagaa, Jaartee, Horroo Bulluqii fi Kiiramuu dabalatee bakkoota adda addaatti sababa haleellaa shororkeessitoota faannoo Amaaraatiin Oromoonni baay'inaan 200 ol ta'an torbaan lama ajjeefamanii jiru. Namoota haleellaa finxaaliyyaa Amaaraatiin magaalaa Agamsaatti ajjeefamanii reeffa torban dura argamee awwaalameen alatti erga qaamoleen nageenyaa mootummaa Agamsa seenanii asis bosonaa fi gandoota baadiyyaa keessaa reeffi namoota ajjeefamanii bineensa raafee fi lolaadhaan fudhatamee hafe ammallee argamaa jiraachuu maddeen OMN himanii jiru. Taatee torban darbe saba keenya uummata keenya irratti lubbuu namaa 300 irra ga'eera. Amma kan duraan gabaasa fudhatamirraan alatti 300 ga'eera. Reeffi namaa bakkeetti kan sareedhaan nyaatamaa jirutu jiraani. Walumaa galatti haga ammaatti namoonni humnoota finxaaleeyyii kanneeniin ajjeefamanii reeffi isaanii argamee 103 dhaqqabuusaa maddeen himanii jiru. Uummanni sababa haleellaa kanaan buqqaafamillee gargaarsa gahaa argataa akka hin jirre himamee jira. Yeroo mootummaan neetworkii balleessee jiru kanatti humnoonni shororkeessitoota faannoo ammoo gandoota baadiyyaa aanaa Horroo Bulluq, Jaardagaa, Jaartee, Ukkee fi aanaa Abee Dongoroo irratti haleellaa taasisuu itti fufanii jiru. Aanaalee haleellaa finxaaliyyaa Amaaraa fi shororkeessitoota faannoof saaxilamoo ta'anirraa neetworkiin bilbilaa balleeffamuunis ajjechaa fi saamichi humnoota finxaaliyyaa Amaaraatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru kun akka sagalee hin arganneef itti yaadamee ta'uu himuu maddeen. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan baqattoota UNHCR mooraa baqattoota Abbaa Suudaanitti baqattoota dirqiidhaan waraanaaf foo'utu jira jedhe. Mooraan baqattoota UNHCR jedhu kun mooraa baqattoota lammiileen Itoophiyaa itti baqatani. UNHCR yaaddoo kana qondaalota Suudaanitti himuu beeksisee jira. Jaarmiyaan kun haga ammaa namni meeqa waraanaaf akka dirqiin fo'amee fi gareen waraana keessaa kamtu akka dirqiin waraanaaf fo'atu hin ibsine. Warri namoota waraanaaf fo'atan kun garuu Itoophiyaa irraa dhufanii jedha jaarmichi. Kun waraanni kaaba Itoophiyaa akka haaraatti itti fufuu hordofee akka ta'e immoo himee jira. Mootummaan Sudaan dhiyoo kana sodaa nageenya baqattootaa fi hojjettoota gargaarsa namoomaaf jecha mooraa baqattootaa Baha Sudaan daangaa Itoophiyaa irra jiru Hamdayet cufee ture.
Mootummaan Itoophiyaa irra deddeebiin TPLF lammiilee Sudaanitti baqatan waraanaaf hiriirsaa jira jechuun himachaa ture. Torban darbe gaazexaan Bloomberg jedhamu miseensota waraanaa Itoophiyaa kan mooraa naga eegumsaa UN keessa turanii fi Sudaan kolgaltummaa gaafatan TPLF wariin hiriiruudhaan mootummaa Itoophiyaa waraanaa jiru jechuun gabaasee ture.